Waaqayyo tokkoon in amanna. Ameen. Kabajamtoonni maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Kanaan ala warri keessas warri alaas qophii keenya nuyi yeroo muraasaan daqiiqaa muraasa jennee qopheeffanne kana jabinaa fi laphee gaariidhaan akka nu hubattan Waaqayyo hunduma keenya haa gaggeessu. Keessummaa keenya kunoo Faarfataa Nugusaa isinii qabadhee dhiyaateera. Isaan maal akka ta'an eenyummaa isaanii tokko lama nuu ibsanii sanaa booda gaaffii ijoollee yeroo ammaa kana irratti eegaa jiran nuyis immoo yeroo darbe akkan kaasuudhaaf yaale waa'ee mana amantaa ijaaruu wajjin kan wal qabatte sana waan tokko lama haasofna. Waaqayyo nu haa gargaaruun jedha. Amma ayaataan akka wal hordofnu guddiseen isin gaafadha. Obboleessi keenya eenyummaa isaanii nuyi. Ishee duraan dursaa carraa kana naa laattanii bakka kanatti naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas immoo Waaqa waa'ee mana isaaf waa'ee isa nu jaallateedhaaf akka mari'annu akka haasofnu nu gargaareef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa ani maqaa koorraa yoon isinii kaasuu barbaade maqaan koo Faarfataa Nugusaa Badhaasaa jedhama. Bakki dhaloota koo godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Tibbiyaaraa naannoo Meexxii Koraa jedhamutti kan dhaladhee guddadheedha. Bakki ani itti dhaladhe kana manni amantaa jiru mana amantaa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii bara 1991 kan hundeeffame tajaajilas baruma sana kan eegaledha jechuudha. Haa ta'u dhageessanittu kan isaan nu dabarsan waan guddaadha. Faarfataa Daaqon Nugusaa kallattii kanaadhaan tajaajila eegaltanii tajaajila mana amantaa keessaayyuu alatti baatanii ijoollee baay'ee akkasiin ijoollee ala jiran deeggaraa jirtan informationii tokko gama teekinooloojiitiin kan dhageenyu jira. Haa ta'u amma ijoolleen garuu amma kaafachaa fi warroonni mana amantaa ijaarsuuf jecha yeroo hundumaa keessaas alaas gugguufachaa fi tattaafachaa jiran hundi akkam ta'e manni sun maalirra gahameera maaliif hin xumuramuu jedhu isa kana mee maal jettaati dhugaan qabatamaa jiru waan ta'eef kuni mee wanta tokko lama waa'ee qulqulluu mana amantaa Meexxii Koraarra jiru sana qulqulluu Mikaa'elii mee gabaabsiiti maalirra akka inni jiru nu ibsi. Egaa gabaabnaan yommuu isin ibsuu barbaadu waa'ee ijaarsa mana amantaa kanaa yeroo ka'u baay'ee keessi koo nagadda. Sababni isaas hinaaffaan mana keetii na gubaa jedhee qulqullichi Daawit akkuma dubbate anaanis hinaaffaan mana isaatii baay'ee na guba. Sababni isaas manneen amantaa baay'een waggoota muraasa keessatti ijaaramanii kan raawwatamanidha. Kan keenya garuu ijaarsi isaa bara 2006 kan eegale garuu hanga guyyaa har'aatti yoo ta'u xumuramiin afaan banee kan jirudha. Yeroo baay'ee ijoolleen biyya Arabaa jiran maallaqaanis yaadaanis kadhannaatiinis nu cina ta'uudhaan waan baay'ee akka nu faana dhiphachaa jiran inni beekamaadha. Kana garuu kan beeku Waaqayyoo fi ijoollee miidiyaa hawaasaa hordofan qofaadha. Sababni isaas rakkoon koree ijaarsiftuu mana amantaa sanaa bira jiru miidiyaa hawaasaa waan hordofneedhaaf rakkoo ijoolleen kun keessa jiran dhiphina mana amantaa kanaaf qaban kaayyoo isaan mana amantaa kanaaf qabanii namni adda baasee beeku hin jiru. Kan beeku amma tokko duraan nama 3 turre hanga har'aatti garuu namni ijoollee kana quba qabaa jiru anaa fi obboleessa koo Faarfataa Daaqon Tamasgeen Kumarraa qofa isaan wajjin yeroo hundumaas kan haasofnu akkasumas obboleessi keenya Yaadduu Cimdeessaa kan jedhamu yeroo baay'ee ni dhiphata. Kanaan wal qabatee miidiyaa hawaasaa sababan hordofneedhaa fi koreen ijaarsiftuu sun waa'ee ijoollee keenya kanaa hin beekan. Nuti warri beeknu garuu waanta tokko gochuu hin dandeenye. Sababni isaas koree ijaarsiftuu bakka sanaa taa'anii hin jiru. Bakka sanatti waan guddanneedhaaf garuu waa'een mana amantaa keenyaa waan nutti dhaga'amuudhaaf waa'een ijaarsa mana amantaa keenyaa adda cituunsa waanta yeroo hundumaa nu qoruudhaaf yeroo hundumaa ni dhiphanna garuu waan tokko gochuu hin dandeenye. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e garuu furmaata ta'a. Hamma tokko jijjiirama argamsiisuu danda'a kan jedhu obboleessa koo kana wajjin haasofne koreewwan qindeeffannee iyyata gashannee qabna. Iyyanni kun garuu xalayaansaa ammallee nu bira hin geenye. Obboloonni keenya akka isaan nu eegan asumaan affeeruun barbaada. Gaaffii dabalataa yoo ta'u. Guddaa galatoomaa obboleessa keenya Faarfataa Daaqon Nugusaa waan hedduu nu ibsitanii dhugaa jiruudhaas immoo dhugaa qabatamaa jiru. Kan ijoolleen yeroo hundumaa tattaafachaa jiran mana amantaa kana ijaarsisuufidha. Atillee gama keetiin mana amantaa kana ijaarsistee xumuruudhaaf eebba waaqarraa argachuudhaaf harka ijoollee kanaa taate gurra ijoollee kanaa taate yaada ijoollee kanaa taate gaggeessaa jirta wanta jiru qooddachaa jirta. Akkuma kanaan illee yeroo tokko dhugaadhaan waan wal deeggara turre sana qabna. Amma garuu
wanti nuu kaaste waan bal'aa waan baay'ee ijoo ta'edha. Manni amantaa sun koree isaa sirrii akka hin taanedha. Manni amantaa kana keessatti garuu sirrii illee ta'uu baateetii maal ta'uu akka qabu nuu kaafteetta. Dhugaadhaan immoo koreen kun jijjiiramuudha. Koree kana jijjiirsiisuuf immoo namoota 7 qindeessitee akka jirtu namoonni 7 qindaa'aniiru. Innis hedduu maqaa isaanii kaasnee kana jechuu yoo baane amma kana barbaachisummaa ta'uu baateeyyuu eeyyama argachuuf jiru miti qabatamaan jiru eeyyama argachuuf jirudha. Odiitiinis raawwatameera akka mana amantaa koree sanaatti. Amma garuu gara fuulduraatti hojii kana akkamitti hojjechuuf itti gaafatamummaa fudhattee jirtaati. Mee isa kana haala fudhattee jirtuu fi yaada kee keessa kan jiru qabatamaa jiru ijoollota kanaafis namoota mana amantaa kana ijaaruudhaaf halkaniif guyyaa fiigan waan ibsitu yoo jiraate tokko lama nuu ibsi. Asirratti waan jechuu barbaadu jalqaba irratti waan hundumaa kan dursu beekumsas maallaqa waan osoo hin taane inni guddaan kadhannaadha. Wanti kun akka fiixaan nu gahuudhaaf hundumti keessan maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirtan teessanii kadhannaa keessaniitiin akka nu yaadattan jecha ani karaa kootiin hamman danda'e amma Waaqayyo na dandeessise manni amantaa kun akka ijaaramee xumuramuudhaaf gammachuu guddaatiin yaada sana fudhadhee koreewwan qindeeffanneerru sana waliin marii taasisuudhaan gara fuulduraatti manni amantaa kun akkamiin akka xumuramu haala qindeeffachaa jirra. Kanaaf hundumti keessan wanta hundumaa kan dursu qabeenya maallaqa yookiis immoo beekumsa osoo hin taane kadhannaadha waan ta'eedhaaf dursa kadhannaa keessaniin akka nu yaadattan isiniin jechuun barbaada. Inni lammaffaan yaada keessaniin beekumsa keessaniin waan nuti gochuu qabnu karaa akka nu qabsiiftan isiniin jechuun barbaada. Inni itti aanu Waaqayyo kan isinii kenne keessaa wanta Waaqayyo isinii qoode keessaa isin immoo mana Waaqayyoodhaaf oolaa turuu keessan ni beekama. Kuni eenyu biratti yoo kan mul'atudha. Waaqayyo immoo hunduma isaanii beeka. Namni mana Waaqayyoodhaaf hiixatu garuu eebbifamaadha. Akkasumas immoo namni hiyyeessaa hiixatu akka nama waan Waaqayyoof liqeessee ta'e. Kennaan keessanii inni isinii mana Waaqayyoodhaaf aarsaa gootanii isiniif ta'a malee wanta nyaatanii godhu miti. Namoota tokko tokkotti fakkaachuu danda'a. Namoonni baay'een intalli koo achi teessee birrii mana amantaatti gadi dhangalaasti malee anaaf waa tokko gochuu hin dandeenye. Isiniin jedhanii waan baay'ee isin irratti kaasaa turan. Ni beekna kanas. Isa kana osoo keessa hin galchiin garuu wanta Waaqayyoof gootan Waaqayyo biratti walitti qabadhe bakka daanamoon hin nyaanne sanatti hin kuufadhe jedhaati amantaa guddaatiin wanta Waaqayyo isiniif qabaata. Kennaa isiniif kenne sana isinis yaadachuutiin akkuma duraatti cina keenya akka dhaabbatan isiniin jechuun barbaada. Garuu koree kana murteessanii gaafa xalayyaan nuuf kenname dhugumaan dhugaatti kaayyoo hin qabannee jirrus immoo manni kun akka yeroo gabaabaa keessatti xumuramudha. Kanaaf adaraa keessan obboloonni biyya alaas biyya keessas teessanii miidiyaa kana hordoftan gargaarsa karaa kana sadaniin akka nu gargaartan isiniin jechuun barbaada. Walumaa kanatti galatoomii obboleessa keenya yaada kana argamsee nu kennitee dhugaadhaan dhugaa qabatamaa jiru immoo ijoollonni kun namoonni kun warri gurmaanis warri qofaanis hojjechaa jiran dhugaa jiru lafa nuu kaa'u guddaa galatoomii dhaamsa namoota mana ijaaraa jiran kana hunda humna isaanii beekumsa isaanii dandeettii isaanii hunda osoo hin qusatiin otoo hin saalfatiin otoo rakkina koo kana qusadha jedhanii otoo yaadiin mana amantaa kana gargaaraa jiran hundumaa iftoomina kana kennuukeef guddaa galatoomii. Yeroo itti aanutti immoo yoo Waaqayyo jedhe waan bal'aa fi waan guddaa hojjetame akkuma kana manni amantaa sun maalirra akka jiru viidiyoo isaa iddoo sanatti argamnee kan waliin haasofnee dhugaadhaan qabatamaa jiru kan dabarsinu ta'a. Waaqayyo inni guddaan immoo iddoo kanatti akka nuyi eebbifamnee dhugaadhaan wanta kana xumurree waan guddaa taasifnee eebba guddaatti argannu Waaqayyo nu gargaaru kabaja keenya eegdee bakka kanatti argamtee uftee yaada kennu hundumaa sin galateeffadhaa maqaa Waaqayyootiin galatoomii kabaja guddaa siif haa kennu. Dhumarratti garuu ergaa ijoollee kanaaf qabdu yoo jiraatte tokkoof lama yaada sii kenna daqiiqaa lamaaf. Isinis ana nama dadhabaa kana na affeertanii bakka kanatti gaaffii kana fakkaatuuf na affeeruu keessaniif maqaa Waaqayyootiin guddaan isin galateeffadha. Asumaan obboloonni koo keessumaa biyya Arabaa jirtan yookiis biyya alaa jirtan adaraa keessan kadhannaatti jabaadhaa. Wanti hundumtuu akka darbus ni beektu. Dhugaadha baay'ee na gammachiistu yeroo miidiyaa keessan hordofu kadhannaatiin unu caalaatti baay'ee jabaatanii kan jirtanidha. Waaqayyo immoo kana caalaa isin haa jabeessu. Hundumti keessan hanga dhumaatti kan jabaattan kan amanamtan ta'a. Mana Waaqayyoo keessan isa kufee ol kaasuu hin dagatinaa. Waaqni ergamootaa, Waaqni qulqullootaa, Waaqni abboota keenyaa unuufis Waaqa keenya kan ta'e lafa isin jirtanitti eegumsa ergamoota isaa kadhannaa isaa qulqulleetti Dubree Maariyaamii
kadhannaa qulqullootaatiin isin wajjin haa ta'u. Guddaa galatoomaa. Jabaan Waaqayyo yaamate Waaqayyo nu gargaare obboleessa keenyas bakka kanatti argamsiise akka inni yaadannoo kennu kan taasise nuunis akka hojii isaa hojjennuuf kan nu gargaare Waaqayyo kan ulfaateef kan kabajame haa ta'u. Kana waliif dabarsitanii sheer gootanii wal biraan akka geessan maqaa Waaqayyoon isin gaafannaa. Toraa galatoomaa.